Let us play that role. It are community is a role is another one. What amount of role is another one. Media erect, would be a media can ever sell Havono. Kana exactly is a sell Havono. Wani am Sudan yo kolite obrolu ke kolite amat ko barban isa kana yo isa kana hingolin ufa fode mun dende isa kana ko hidande gar bil sumba barban gar de bin barban rakin ke sawo tulu isa kana hago o menni isin garga ya isin timu indando isin vekto wa ko dende ko gar ke santi jira ufa Baik, kalau tahun boisa korsagari historical background di gari mungkin itu, kone ugamane namni martino karena hojjacho dan do kau, so kanafu baik segala taifanna, wani kudan nuada ste agamnef wan berarti fimiti OMMI fund raising gifi sammata kesa kabata. Kasha pillen kabani, sistemi gargar allen kabani, so kanan rafa idamet agar garo, I think opo gamichis, what tanam nilko. Kalau soal guru aja, akan mau ditag, Estedina. Oba ijara haba na ufocha report telah dia juga langsuma baka kana targamu wala matlat agama jawab baka kana sila isa tu sin afwat abate kuya da asi aji sinit hasa isimari ajisa ini baka kana tabame baka senjaracho itu gada buta sunat agama ambo isin afod abade jawab bakabue akka OMNI Portland erat cuma wajib marias luhukiya gama cugudan agama war Portland amle ana bijuntane ufi amle kena uman di Portland dak mabet kamu kapso ke sati injina kapsoti akka gari walbena siatil hajar male Portland mala kature oil building ke toko uban bachof o evening gava oromo foresti esa egale lamma pa asla egale jechor isi tuham ye chore gasa o evening akka gadara tubare aksara ke o evening gadara ana hallo hidana itu tahun sekian sejarah Selandia ada Abdera tiga kuartal lah Hafte Ali Musa tiga tirana te isahu ada te dibaca kudo udah kulfata hata ngomong abson ceraka kesulha ganda era cur nat agama nari dari dia coba ada dia sul dalam di keset gak umat Oromo beli sate puj nitha Akmabe kamu amudu ismit dinasofno sudah sering ngaji mariana istilah raya ada anna OMNI ya ada berbada hori ko pamit mari berbada hola nabba jawa ande ala kaya buladan apa sebuah kamu OMNI ini akmabe kamu kesatu tasfai di ASEAN isike sejati warga OMNI dia racu pagi OMNI itu pagi saya siapili ammo live fi darba ture ye esa kan sara no jette date wangun de chatte daraba pejo kana ko gode isini isin jaranan OMNI akasaru dai OMNI yomu kesani muka apa dari apa tudung sana ilmu apa dari apa buddhifada media kuni ya dalle barbaada yeroo ammaatitti
qabeenya illee barbaada. Miidiyaa kana Habashaan akka inni achirraa buqqa'een akka Jawaar mana hidhaa seeneen himannaa itti bantee himannaan sun agartaa deemuu jira. Himannaan sun horii guddaa nurraa dhangalaasaa hin jiru. Kanaaf OMN jabaatanii Poortland dhugaa dubbachuuf nama baay'eetu as jira. Namni baay'een kun yaadaan qabeenya isaatiin yoo bira dhaabbate OMN akka amma gurraachi jedhe san CNN ta'uu danda'a. CNN kan godhuu danda'u nu malee abbaa biraati miti. Miidiyaan biraas baay'achuun hedduu barbaachisa. OMN akkasitti amma akka koree OMN illee kan amannu miidiyaan biraa jiraachuun hedduu barbaachisaadha. Utubaan maagara malee hin dhaabbatu. Utubaan saagaa jedhan saagaa malee hin dhaabbatu hin beektanii. Kanaaf OMN miidiyaan biraa yoo jalaan jiraate ni jabaataa jedha. Akka OMN'tti miidiyaan Oromoon dhaabamu guddachuu qabaata. Biras dhaabbachuu qabaanna OMN qofa bira dhaabbadha jedhan akka OMN'tti yaadni nu qabnu kana. Miidiyoonni kun dhufanii saatalaayitii OMN irrattis akka fayyadaman OMN yeroo kamiyyuu banaadha. Kanaaf atiin soo meen poointii deemnuuf illee ni beektanii qarqaarsa barbaada miidiyaan kun qarqaarsa kana warri Poortland qabaataa hedduu qabdanii kanaaf waan jabduudhaan ani Siyaatil ta'e ebaluu hagana baasi jedha. Amma immoo ituma wallaallee jirru ituma maatiin illee as jiru haa ta'uti ammoo afaan biyyaa gurraachafaatu beeka. Kanaaf garasuma isin deebisaa waan inni hojjetaa jiru magaalaa Ufafos jabaatee akka deemu miidiyaan kun warra miidiyaa kana qofarra jiru miti. Jawaar achi taa'ee mindaa namaaf baasa. Yoo warri isa waliin hidhame dubartii dhaqxeetti booti kiraa manaa rakkoo hedduutu jira jechuudha. Waan adda mari'annu baay'eetu jira. Kanaaf Jawaar dhugaa achi taa'ee hiyyeessaa fi hiyyeettii itti boottu waan namni isaa itti kenneef waan miidiyaa kan irraa argamus hamma ta'e tokko namoota mana hidhaatti rakkatan maatii isaaniitiif isaa jira jechuudha. Kennaa Jawaar nuu kenne yoo lubbuun jiraate kennaan Jawaar nuu kenne miidiyaa kanaa fi ilma isaa tokkicha Oromoo. Maqaa Jawaariitiinis ol baatanii akka miidiyaa kana bira dhaabbattan barbaanna maqaa ilma isaa Oromootiin illee ol dhaabbatanii akka bira. Ani dhugaa Siyaatilitti nama maqaa Jawaariitiin kumarraa fuudhee maqaa Oromootiin illee kumarraa fuudhetu jira jechuudha. Kanaaf adda waan akkasiisan isinirraa barbaannaa dhugaa isin jaalannaa waliin jirraa walitti deebinaa asumatti gara gurraachaa fa'aa deebisee Najani dhiifama asirratti Muhammad Abdulrashiid dhufaa ture haalata hojiitiif bakka biraa jira. Kanaaf dhiifama guddaa yeroo biraa bal'inaan walitti deebinee innis dhufee marii garaagaraa geggeessuu dandeenya. Ulfaadhaa kabajamaa gara gurraacha fa'aa isin deebisa taa'ee isin caqasataa Poortland.